arganne warra ageriin ciiftuudha. Lageen arafnaa yoo ganama nyaanneen irra hoyyaa isin dooga. Kami ganama baay'ee sumata jira. Haa dhabnee kami. Ijoolleen tun maal Yoo ajaa qaban. Mereka yang karena menajan. Ako kami ganama baay'ee sumata jira. Haa dhabnee kami ni ana. Wah, masih suar banget. Aku ganama saat akkatti baanee isaa jirra. Isaan musaalaa kanaati beeltiin hojjeefte kam taana. Aboo meegaa isinis dhuga baantanii. Amma waan laaqanaa nyaannu dhiisu waan ta'e abboota akkaan bitannoo qantii teenya tana keessatti argitanii akkana jechuun jirtamu maal jechuudha. Aroomsi jireenyaa ummiidhaan irra fide. Isinis waan laaqanaa nu barbaadaadha. Ijoollee lameen sanis argeetiin jira. Yoo isaan harka ullaa deebi'an tira karrattiin isaan fanneessa. Ayyee taate boos. Akka ciisanii silkii faalaa gurra waan biraa jirurra deddeemuu sanirra wayyaa ispoortiidhaan. Egaa bartanaaf hin jira. Mudah ini saya nawaran. Ijoolleen tun maal barbaada akka ta'e asii waa seedi. Ujul, yo aja qabaatan kottaa madda. Maal barbaadan hoo? Booya nyaata yoo qabaattan naannaa beelaan beekama. Nyaateette. Mee boorsaa san keessaa fudhuuti deemne nyaata hin qabnu nuti dhibbuma takkaa jira. Fudhaati daabbo maalillee bitattan. Fudhattee yoo? Galatoo.
dhibba namaa kan taasifu dhibba takkitti sana qabda. Yoo dhiisi uumaatiif ijoolleen beekaatu maaliin qanneefi. Kanaafuu dhibbaan kan isaaniif yoo akkamitti dhibba kanatti maal isa? Atilleen cinkuma qabda arga. Maal dhibba jettee cinqiin keessaan beekaatiif malee hiiraa qabsoo yoo dhanno. Kanaatee maalis boo. Boos! Guyyaa irraa akkami riskii argattanii jirtamoo qullaa deebitan. Riskii maal arganna yaa warra ayyeriin ciiftuudha. Bineensa duratti ni sirriirraan tanaan hin beeku waa takka. Boos! Boos yoo horma dheeressaa akkanuma dhuftan moo riskii argitan. Boos! Gibbii takka deemnee dhibba takka argannee deemna. Boo an gibbii dhabsaadhaan isin hin jeemo gibbiidha qarshii dhibba nu faraddaadhaan isin hin jeetu akka tu'atan. Akkuma gibbii cabsu deemetti abbaa waliin dhufnee inni rabu. Abbaa gibbiitiin waliin dhufnaa rifannee waa irraa fudhan. Kuyyoo waa fidee moosee as taa'u jira. Ulaa ganda tokko dhaqeetiin akkanuma naannaa oli waan takka illee nagarre. Boo anarra booda isin guutuun hundi dhageessaniimi hiraan nyaataa akka hin dhagaamne hiraarii miti huccuudhaan irraa jira jirraa isin nyaata hiraartanii amma hin dara. Arra booda atis isin sadeenu hojii isin fakkaatu dalaguu baannaan hoggos wallaal. Taanuma qusannee daabboon. Tokko naa bitaadhaa sabbooti isin gar 50 qusadhaan nyaadhaa daabboo hin olaalan isinidhaa bishaan illee sirri dhugaa hanganuma dhaamtin isinii qabu. Meeqa yaaduun seenteenii gallaa birraa. Boos! Haa kalma garaa qullaa yaana. Beela garaa rafnaa yoo ganama nyaanneen irra hoyyaa isin dooga buunu yaada jiraachisu jiranii atis guyyaa guutuu deemaa altee qullaana galte. Ijoollee kanaaf fide jeetire. Akkanatti gadi hin jirtu bishaanummaa naa wajjin waan dalagu fa'aa bishaan waan dhibee hanummaan dhibbee isin yaadna kummeen. Eenyuun? Haa isin dhibbee irraa fudhattan. Akkuma sibira yaane gibbii takka deemnee ijoollee takka dunnaa rifannee laafate. Isaanis nuun ga'a. Maal barbaadanaa? Rifannee nuti jennee. Nyaata yoo qabatte. Nyaatette. Mee boorsaa kan keessaa mutuutti nyaata qabnu takka jira. Hundaati. Maallee galte. Isin gibbuma san sirri daddabaaqattanii mi? Sirri daddabaaqatte. Ganama sanumaa bu'aa hundura yoo wanni gurguratan dhabdamillee distiif beekaa qabdanii gurgurtanii ganama sirriidhaan gubbaa irratti gubbaa. Sirri gubbaa ganama akka bishaan fincaanii mukkee ganama yaadanitti.
Ya bencana kalian bukti bencana karena zami itu bencana mana? Ni bari ala fa ni kifa dafa. Mana jawab tuh ada? Saya gak bertukol besin kemudian itu. Juga bola bola di itu dia. Anak itu di bejitu benar di situ. Kamal kami قدم. Devi menutto il devieni.